السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوني في خبجمتوني شابو ميديا قويا رانتناكم خناندر دبجات الري إما بقتوتا سعودي عربية لميلي إثيوبيا إرغا هجرو فرماني مالي وان جورتي ماريا تشوراف أوبريت خينيا أصلي دكتور أصلي أوني سبا أكسما أوبو ريدي آدم كايرورا أصلي لبكا جروبيتان كايرورا أكسما أوبريت خينيا خبجما خدير محمد بيا سعودي عربية را مري مالتو فرماتا جورتي haasoo haga dandeenyu gabaabsinee taasisuudhaaf asitti waliin argamnee jirra. Daawwattoonni keenya akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafannaa. Isinillee mee hordoftoota keenya nuuf salaamadha. Baga nagaan nu eedanii carraa kana nu kennuu keessaniif shabboo miidiyaa I think amma hojii karaa sadaffamoo afuraffaadha natti fakkaata. Meediyaan shabboo miidiyaa kun dhugumatti bakka nama madaalu bifaan nama madaalu umrii yookiin gabaabinaa beekumsa nama madaalu filannoon isaa Oromoo ta'uu qofa ilma Oromoo ta'uu fi waa'ee biyya keetii quuqamuu saba keetii quuqamuu qofaan si madaala. Carraa sadaffamoo afuraffaa yaadatu baay'inarraa argachuu kiyya kanatti baay'een gammada. Shabboo miidiyaa galatoomii isinillee hiriyoonni kiyya kan wal beeknuuf kan wal hin beeknellee dhimma obboleewwan keenya irratti waliin mari'achuu carraa argachuu kiyyatti baay'ee gammada. Galatooma uummanni keenyallee akka hanga dhumaatti dhaggeeffatan abdii qabna. Nuuf jiraadha. Egaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh Jarras ni kennu asa. Inshallah. Okay, salaamadha tuma deebina manuma salaamadha hordoftoota keenya. Okay, inshallah anis Khadir Muhammadin jaama magaalaa Riyaad irraahi. Akkuma waliin beeknu dhimmi gartee hawaasa keenyaa haalli ammaan tan harkaanu qabu. Namni Oromoo namni gartee sabummaan namummaan itti dhageeffamu waa'ee dhimma lammiilee keenyaa kana harkee ka'uu sun jiru gara adda addaatiin namni hundinuu waan danda'u godhaa jira. Akkasuma miidiyaan kunillee miidiyaan shabboo yeroo gabaabduu keessa hundeeffame laakiin waan gaggaarii hedduu dalagu jira. Keessaafuu dhimma amma deemaa jiru kana xiyyeeffatee halkan guyyaadhaan osoo hin hifatiin irratti dalagu jira hedduu galatoomu. Namni beektaa gizeenii fi nama rakkoote sirraa dubbatu gizee agarte akka nama mataa namaa hooquuti. Saniif waan birallee walii godhuudhabne walii hooquu gartee walii quuqamuu waliif rakkachuu waliif dhimmamuun tuni aadaa godhachuu qabna. Rabbiin gartee Oromoo boo'icha zalaalam kana keessa illee rabbi nu abaasu jenna. Inshallah ani buleessa keessa Kadir Muhammadi galatooma dhumarratti chaana inshallah. Hayyee daawwattoota hordoftoota shabboo miidiyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee asitti argamuu kenna alhamdulillah. Itaanse yaa'u wanta baay'ee dubbatamu jiru miidiyaa shabboo dabalatee namoonni dhuunfaadhaanis sagalee uummata Saudi Arabiyaatti rakkachaa jirtaniif taatan dursee galatooma isinii jedha. Ammas haa ta'uuti wanti eegalame hin xumuramne waan ta'eef ammumarrame viidiyoo kana sheer gochuudhaan sagalee hawaasa keenyaa akka taanu asumaan isin affeera. Wantootaa fi ta'amee fi ammas ta'amuuf deemu irratti hanga danda'amu yaada dhuunfaa kennachuuf deemna. Hordofaan isiniin jedha. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warreen gartee rakkinni kun isinitti dhagahamu hundi keessanuu viidiyoo tanaa namoota silaa dhimmi kun isa ilaalchisu hunda biraan akka geessan abdii qabna. Tokkoffaa irratti gaa eenyurraa eegalla ati obbo Kadir irraa eegallu ishee hundi keessanuu dhifamaas liifireetiiniiti. Isaan nurrallee guddaadha. Galatooma Kadir Okay, mee obbo Kadir ati akka nama tokkootti biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatta. Akkasuma waraqaa eeyyama biyya tanaallee qabda. Waraqaan eeyyama biyya tanaallee lammii Itoophiyaati siin jetti. Mee wanni tahaa jiru maali? Gartee wanni akka nama dhuunfaa tokkotti akka nama eeyyama jireenyaa qabu tokkotti sirra gahe maali? Wanni Itoophiyaa ammaa keetiin ati dabartitoo biyya kanatti maali? Wanni ammaas warroota waraqaa hin qabne irratti tahaa jiru
maali? Wanni kun akkamitti ilaaltamee gabaabsi muhiim? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردفتوت شابو ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخي سنو بكجرتني من خيستيزني ورد وجاجرتن غلطو ما سن جچا بلين كي خاصن دي سي بي وري اسي ولين دي ان دينو غلطو ما ايغان جيبودا غافو بليسي كي جنا غافتتي غزين دبرو انا كنما يما بيتنا قبو توكوتي دغما سودان نيجرتي وني تهاجروا لين هدو جرا ammoo sodaa fi gartee rakkoo tana maaltu fide dura jennee olaalle dubbiin asaasa bikarraa haate waan qabdu jecha karaa san nu deebisti jechuu saniif rakkoon waliigala namutu biyya tana akkuma beekamu lammiin addunyaa tanarraa biyya tana hin jirtu akkasuma akkuma carraatti nutis akkuma lammiilee biraa carraaqataaf nama biyya tana dhufe jechuu waan addummaa hin qabnu san immoo akkasuma namni gartee iqaamaa haaromfachuu dadhabuu fi namni karaa baharaatiin seenus hedduun jiraachuun biyya tana akkuma Somaaleen seentu akkuma gartee Eertiraa fi Tigree fi hundinuu seenanitti nutis namni keenya seenee biyya tana dhufa. Rakkooleen amma akka waliigalaatti gizee ilaallu rakkoo waan kana sodaa tanaa fi dararaa tanallee fidde rakkoo namni keenya mana hidhaa keessa turuu kana lammiin biyya biraa Somaaleen yoo qabamtee torbaan tokkotti biyya isaanii galti jechuudha. Waan kana kagodhu eenyu galcha? Imbaasii biyya isaaniitu dhufee waraqaa baasee fi karaa biyya isaanii gaggeessaa jechuudha. Namni kun lammii keenya jechuudha. Chaabbaa dhawanii fi jechuudha dhugoomsanii fi akkasuma nutilleen zabana dheeraa abbootiin teenya akaawwan keenyallee biyya tanaa ilasillee irraa kaasee karaa baharaa kanaan dhufaa turan. Biyyi tuni biyya gartee kabajaa nu birattillee warra abbootii keenya birattillee qabdu. As keessatti wanni dhaamachuu barbaadu. Namni gartee biyya tanaa fi biyya teenya sanillee arrabsuu akka hin qabne dhaamsa dhaama. Biyya tana namni hedduun zabana dheeraa dhufaa ture. Akkasumatti gizee lammummaa ta'e beekan karaa biyya teetis si galchan jechuudha. Warri biyya tanaa xayyaara isaaniitiin. Arrammoo gaafa xayyaara isaaniitiin isaan si galchuu deeman. Ati seera hin qabnee biyya tana seente. Mootummaan keenyaas rakkoo mootummaan biyya teenyaa jechuudha. Rakkoo amma koofii kanaa wajjin wal qabatee lammii tanarraa tursiisaa achuma natti hin fidina hanga gartee wanta jechuudhaan warri imbaasii asii kun jala deemanii waraqaa tana kannuufii dhabu imbaasii tana kannuufii yoo dhaban eessa galchan mootummaan biyya tanaatu nama kan nama bikkatti galchu warri biyya tanaa dhufee imbaasiin waraqaan kaniniif eessatti haa galchan. Uummata kana an saahiba kiyya namaan akkaan jaaladhu ka hidhaa jiru ka waraqaa qabu ka waraqaan isaa duraa baddee amma hidhaa amataaf waa jiru jira jechuudha. Amataaf waa hidhamee deengatte carraa argatee galee jira. Kana maaltu fide jechuudha guutumaa guututti gizeen dubbii sirraa gabaabsu haruma mootummaa keenya achi deebiti jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa uummata kana natti hin fidina jechuurraa uummanni aariin lammii ta'e tana daangaa cabsitee dhufte yoo ati nurraan furan eessa sii geessina jechuudha. Xiiqii keessa seenanii rakkoo adda addaatillee geessuu ni malanii akkasuma rakkoo isaan geessan daran rakkoon nuti qabnu hoo hawaasni keenya kun namni biyyaa bahee dhufe kun akkami biyya tana keessa jiraata wal dhageenya wal agarraa namni keenya akka lammii biraa akka Baangaalii akka Paakistaanii akka Hindiitti mataa qabatee ni jiraata biyya tana keessa. Waraqaan qabne badii hedduu takka dalane badii hedduu takka osoo lubbuu teenya if dhokoysinee jiraachuu dandeenyu if kabanyee jiraachuu dandeenyu hedduu badii adda addaa keessanii badii tanaaf ibsaatil amma dabarte taate amma immoo wanni as aanu maali jennee dubbachuu qabna inshallah. Sinirraa hin gabaabsaa wanni as aanu ammoo wanni harkaanuu qabu maali? Amma mootummaan kun rakkooleen amma deemaa jirtu kana wajji wal qabatee namni hedduun iyyuudhaan dhiibbaan godhamtee ni jirti. Amma guyyaarraa wanni isin gammachiisu waan guyyaa lamaan kana keessa dalagamu jiru. Namni guyyaarraa namni 2,200 akka guyyaarraa galu murteessanii jiran jechuudha. Ittifaaqa godhanii yookaan waliigaltee godhanii mootummaan Suudiidhaa namni 2,200 waa guyyaatti akka karaa Itoophiyaa deebi'u jara imbaasiitirraa informaationa kanaan qaba. Akkasuma ammallee obboleeyyan keenya warra maneedhaa keessa dhalanii balaataarra dhalanii warra dararamaa jiran kanaaf ilmaan isaaniitiif aannanii fi buskuuta waan nyaata waan adda addaa waan akka haliiba waan akkanaa kana asiira geessaa jiran irraa hangi tokko namni walii gargaaree jechuudha duraan kunuun jiru. Saniif inshaallah nuti yoo warri ala jirru kun maal godhuu qabna gizeenii fi gabaabsu isinirraa
namni tokko jira biyya tanamaa tana dhufnee gaara keessa teenyee mootummaan biyya tanaa akkas mootummaan kana mootummaan biyya tanaa dachii jalaa usi baafte biyya sii keessatti tana jala murree beekuu qabna jechuudha. Hanga rabbiin nu sattaree jiraannu afaan keenya qabannee mataa keenya qabannee bika jiru dalagachuu dhalaanis dhiirtinis. Gaafa immoo riskiin teenya dhumte silattuu addunyaa irraa huni deemna biyya tanaa miti addunyaa irraa huni deemna. Saniif osoo afaan hin dubbanne osoo waan arrabsine osoo waan balleessine nagayaan yoo ka biyya tana deemnu taatellee hedduu bareedaadha. Inshaallah asuma irratti isin dhaaba yoo carraan jiraate booda irratti chaala. Kadiriin baay'inatti fakkaata egaan sheeka kenna galatoomi waan haarawaa baay'ee tokko galatoomi nuti amma nama tokkotti bareemaa dhageenya malee gonni abbaa dura seenee ifaadha jedhanii mee Ridwaan Adam Kadir bahe kaduraan akka gaazexeessatti afgaaffii nu godhaa ture. Ati immoo maal jetta obboleewwan keetu biyya san keessa rakkataa jira atilee nama biyya namaa jiru biyya Suudi Arabiyaa kana keessa namni ilma biyyaa hin qabne hin jiru fira hin qabne hin jiru akkasumas yoo firas ilmas hin qabaanne qomoo keetu keessa rakkataa jira keessattuu yoo viidiyoo jara hedduu dhageenyu Itoophiyaa ta'uu qofaan jibbamnee miidhamne kaleessa galgala barruu wayii illee akka argetti nama guddarraa arge jalatti arge. Olumaa hedduu yoo waraqaan isaa Itoophiyaa jedhu masjiida kaabaa fuuldurallee deebisan waan jedhu booda itti dhufnee agaraata akka dhooganiif waa'ee ijoollee keenya kan biyya arabaa keessa rakkataa jiranii kanatti maal jetta Ridwaan? Kadir illee deebi'ee natti fakkaata. Sagalee kiyyaa dhagahamaa miti. Okay, akkuma isin jechaa turtanitti wanti ta'amaa jiru waan akkaan nama gaddisiisuu fi miira namaa tuquudha. Kuni gocha argite fira kee yookaan obboleessa kee obboleettii keetirra gahuu miti diina keetirra gahuudhaaf namatti hin tolleedha. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti sababni guddaa waan kanaa akka ilaalcha nama dhuunfaa tokkotti yoo ilaalu namni keessumaayyuu ijoollee Suudi Arabiyaa baharaan deemu kuni harki caalu jireenya ofii jireenya maatii ofii jijjiirachuuf deeman haa ta'uti achuma keessa namoonni siyaasas ta'e wantoota garaagaraa daldaluu barbaadan dhimma siyaasaa keessa galchuudhaan gara mootummaatti jibbamanii yakka hojjetan yakka hin jirre irratti fe'anii akka isaan achi keessa turse fakkeenya yoo fudhanne ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtu harki caaltu akkuma anaa fi isinii nama dafqa ofiitiin buluudhaaf deemu haa ta'uti erga mana hidhaa seenanii booda Jaagabrummaa argisiisaa maal mootummaa akka godhaa wantoota akkasii akka miidhaaleen hedduu akka mootummaa illee achi keessaa hin baasne. Walumaa galatti amma furmaatatti deemu wayyaa furmaanni akka nama dhuunfaa tokkottanii kan dhuunfaatti sagalee keessatti baay'ee osoo hin taane erguma jarri hidhamanii booda dursineetiniin isaan eeggachuudha. Amma mee ilaala. Video amma dura waraabamee ijoolleen booyaa gadhiise tokko arginaan nu hunduu wajjuu eegalle. San dura namni dubbate tokko achi hin jiru. Eenyu narraa hidhame eenyu hiriyaa kiyya mana hidhaa jira maali jedhee namni walii iyyee tokko hin jiru. Garuu viidiyoo miira namaa tokko achi as ba'e jennaan miidiyaanis iyyuu jammare namni dhuunfaanis iyyuu jammare. Maa iyyitan jechuu miti. Dursinee waan kana maa irratti hojjenne. Obboleeyyan keenya waggaa tokkoo fi ji'a torbaachi keessa hidhamantu jira. Nama ji'a sadii hidhamee jira. Nama mootu ji'a lama hidhamee galeetu jira. Kuni sababa isaa ani kana jedhee ibsuuf tokko natti ulfaata amma yoo suman hin beeku odeeffannoo wayii akka jira nagaatti namoonni ji'a lama qofa hidhamanii ba'an sadii hidhamanii ba'an kuni waa harkaan kennanii ba'an malee tolli hin jiru. Mootummaan biyya keessanii isin fudhachuu hin heddu waan ta'eef akka barbaadan ta'a nuyi miti isaantu isin gatee waan jedhu wayii tochii ka'e akka ijoolleen dubbattutti shorxaa jechuudha yeroo nu baasa jedhanii gaafatan. Mootummaan keessan isin barbaadu nu maal isinii goona callisaa ta'a jedhanii. Kanaaf furmaanni jiru maal inni yoo jenne furmaanni jiru hanga isaan waan tokkotti baanii akkuma amma iyyuu kanatti yeroo qofaaf fedha keessa gallee yoo osoo hin ta'in hanga isaan uumanii achi keessaa gara biyya ofiitti galanitti sagalee keenya adda kutuu hin qabu. Ittiin wachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf torbee kana keessa waca sirriitti gooneen fooyyeen tokko dhufee jira. Akkuma sheetichi reef kaasee ture guyyatti haga nama 2,700 gala makka irraa nama 2,000 guyyatti jidda irraa mootu yookaan riyaad irraa jechuun biyya nama 700 jedhame. Kuni
sagalee keenya kan miidiyaa irratti dhageessaa turretu dhaga'ame jechuudha. Kanaaf hundi keenya sagalee keenya osoo tuffanne feesbuuka xiqqoo qabaanne guddaa qabaanne waan miidiyaa guddaas qabaanne xiqqaas qabaanne ummanni kun achi keessaa dhufu sagalee haa taanuu fi miira qofaan masakamuu qabnu. Inni biraa akka dhaamsa oromummaatti kadhaamu namoonni Saudi Arabiyaa keessa jiraatan keessayyuu namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan wantoota haasoftan yeroo odoo of qusataa haasoftan biyya keessa jirtanis laalaa adeemsa biyya sanii qabatu qaba. Ilmi namaa tokko biyya tokko keessa yoo jiraate aadaa biyya sanii safuu biyya sanii eeguun dirqama. Mootummaa namaa qofa komatuunis gaarii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma argitan miidiyaa irratti amma dura tiktook irratti waan haasa'amaa ture argitan. Afaan Arabaatiin dhaadannoo osoo godhu dhufanii qaban. Kun illee osoo jalaa badde jedhee of waraabu dhufanii qaban. Kuni maal inni baalagummaa kenna. Kanaaf warra achi jirullee waan kana of qusachuu qabu. Mootummaan biyya tokkoo qusachuu dura. Mootummaan keenya immoo ilaalcha akkamii akka nuuf qabu beektan. Kanaaf wantoonni akkanaa kun sirraa'uu qaba. Isin immoo warri miidiyaas ta'e warri miidiyaa hin qabne sagalee kana fedha keessa galtanii qofa hin hinaatanii hanga dhumaatitti hanga uummanni achi keessaa galuutitti sagalee ta'aafiin dhaamsa oromummaati. Sagaleen keenya bu'aa guddaa qaba. Guyyatti nama 2,700 galuun waan tokko jechuudha. Ammas akka kanaa olitti dabalamee uummanni keenya gara biyya ofiitti galu gochuu qabna. Mee yaa obboleeyyan kiyya. Abbaan daa'ima ofiitirraa adda ba'ee haati daa'ima ofiitirraa adda baatii achi keessatti dararamu arguu caalaa maatu nama agarsiisa. Anamma dhiyoo kana daa'ima wayii achi keessatti argee akka malee fedha keessa galee jechuudha. Osoo daa'imni sun teetaate hangam sammuun kee si boqonnaa argata. Jaartii kee irraa fuutee osoo waliin argiyyoo irraa qabamu mallaqa irratti dalagaa turte dafqa kee irraa yoo qabamu hagam tokko namatti dhagahama yaa jara keenya. Kana walii yaaduu dadhabne. Yaada isaatii ofii qabamee bakka suuritti ol qabuun haadhiidha jedhama. Miti akkasii jaalladha. Ana odoo ta'ee jedhi bakka oppoositii haala saniin uummata kanaan naatoo qabaachuu qabdanii dhaamsa kiyya yoo carraan nagahee itti sin deebi'a. Ammaaf hin gabaabsa. Galatoo Miridwaan Kadir bakka kee bu'ee ati neetworkii si baase mee wal jijjiiramoo akkasuma walitti fufulan? Rakkoon qabu waan amma dhufeef rakkoon qabu dubbattee jirta moo akkamiiti jechuun carraa si geemoo? Nan geenne bakka isaa kenne. Okay, rakkoon qabu akkasuma akkuma obboleessi keenya asliin jeetti akkuma obboleessi keenya reediillee dubbateetti wanni reediin dubbatee irratti waa xiqqishoo waan dubbachuu barbaadu dubbadhee sittichi dabarsa. Maaliif akkuma inni jee dhugaadha. Amma irraan tana ijoolleen warri qaamaa qabu embaasii keessa turan. Amma reefuun tana akka sagalee wayii ijoollee waraabdee nutti ergitetti maashaallah gartee riyaadirraa akkuma amma reefu reediin jee namni 700 jiddaarraa namni 2,000 wayi akkas akka galu murteeffamee jira. Garuu sheekota akka Sheek Jaabir fa'aa ijoollee gartee warra sheekotii warra gartee biyya tana keessatti manguddummaadhaan beekame warra waraqaa eeyyamaa qabu warri embaasii keessaa maal jechaa ni jira. Meeqoo taati dubartii akkatti isiin mana hidhaa keessatti deessee balaaxaa shaklaa isiin irra rafaa jirtu balaaxaa nama walumaan beenana fakkaate moo shaklaatti irra beeyi. Shaklaa irra isiin rafaa jirtu laal manuma hidhaa keessatti deesse isii ulfaa isii ji'a 9 faa fuudhanii manatti cabsanii mana hidhaa geessan. Ammaan tan akkuma achi dhayiteen guyya 7 guyya 5 faa teessee achi keessatti deesse ilmoo yookaan achi keessatti dhalte. Kanaaf isinii fayyamsiifna warra mana hidhaati hoottaa ilaalaadha. Manguddoon Oromoodha osoo yoo waan ala namni taa'ee dubbatu caala isa mana hidhaa keessa jiru kan nuti warri embaasii harkaa jirruutu irra garaa nama guba. Ijoollee kaleessa dheetu jajjaabee ijoollee kaleessa dheetu tun waamicha embaasiin taasiseef hoottaa nu gargaaraadha. Ijoollee tana waliin galchinaa jaanii ijoolleen hojii isaanii tana dhiisanii hojii idilee isaanii dhiisanii waraqata yookaan lasbaasee tana waliin qindeessuudhaaf warra kompiitara hojjechuu danda'u waamicha waan godhaniif achi dhaquu waan danda'aniif embaasii waliin achi dhaqanii harkanii hoottaa isinii fayyamsiifna mee wooma gartee lammiin Itoophiyaa biyya san keessatti yookaan mana hidhaa san keessatti tahaa jirtu hoottaa ijatee isanii ilaala waan jettan jahaadha jechaa jiranii. Asumaan dhaamsi kun manguddoo Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaa keessa jirtaniif akka dhaamsatti isin biraan geetiin jira. Yoo isinii mijjate dhaqaati waan sanii jaallalaadha. Namachi keessa naafee jira. Namachi keessatti gartee akka malee dhukkubsatee du'aa fi jiruu jidduu jira. Isin jechuu barbaade okay gama obboleessa kiyya aslitti isin dabarsaa mee asli gaa akkuma beekamu yeroo baay'ee rakkinni Oromoo irra yoo ga'u
namni dura dubbatu namni dura gartee nu hunda dura warri gartee rakkina irrattis bal'ina irrattis gammachuu irrattis ijoolleen kaayiroodha dhugaa rabbii gitan qabdan rabbii umrii isin haa dheereessu. Kanaaf meegaa rakkinni obboleeyyan keetii kun akkatti jabaatee namni isa dhaga'u dhabamee haga kunoo namni lubbuun namaa darbutti wanni nama geessu maali jettee yaadda furmaanni waan kanaatu maali dhaamsi ati gartee obboleeyyan keessa Saudi Arabiyaa jiruuf warra hafeef dhaamtu maali gabaabsinuu himi. Kadir Galatomi rakkinni yaw bu'uuri rakkina dilas illee miti wanti jedhan nama dhibamee taa'u ijoollee Suudii Arabiyaa kana tokko rakkoon bu'uura waan kana kaase seera biyya sanii walaaluudhaa jedhee amana. Obboleewwan kiyya akka Suudii Arabiyaa jiran warri qabamaniif warri ala jiranillee tokkoffaa namni Suudii Arabiyaa keessa jiraatu kuni waan sadiif deema. Wanni isaan beekuu qaban mootu waa takka qofa. Sadiin achi deemaniif gaafa biyya san deemanii karaa seeratiin haa ta'u karaa seera alaatiin inni tokko biyyi sun biyya kaaba rabbii keessa jirtu haji godhuu deema. Inni kun umraa godhuu deema. Inni sadaffaan mootu dalagatee uf jijjiiruuf deema. Kaayyoon biyya san namni deemuuf tanuma sadiin. Yeroo achi ga'e mootu biyyi sun maali waan jedhu osoo xiqqoo hubannoo qabatanii bareeda. Biyya san keessa gabaabumatti yoo ibsine abbaan biyya saniitu dhalataan biyya saniitu arabnu mirga nyaatee dhuguu malee mirga biraa hin qabu. Kana isin hin beeytanii anillee amma tokko Suudii taa'eera. Namni biyya san keessa jiru waa'ee siyaasaa waa'ee maali no hin danda'u. Mirga nyaatee dhuguu qofa qaba. Waa'ee mootummaa dubbannaan boolla si kan jechuudha. Kanarraa kaanee ijoolleen keenya ijoolleen Suudii kun isaanin hin malu. Gara laafoodha. Rakkataa gargaaru. Biyya ofii gargaaru. Abbaa fedhan gargaaru sii galeen kun isaanin hin malu ture. Erga ta'e mootu yoo qabaman galuun homa jiraati. Anamma yeroo 11 nama Suudii irraa gale qabamtee torbaan yoo akkam turte 15 akkam yoo waraqaan si jala bade baatii 2 fa'aa turte duraan. Garuu yeroo amma yoo dhageenyu ka waggaa 5 fa'aa jiru jira jedhan. Duraani gaafa mana jirtan an amma kadiirin dha'ee yookiin buruusee yoo qadiyyaadhaan mallas hin seene manni hidhaa wayii ka qadiyyaa itti nama mallas ka ijoolleen yeroo baay'ee tirabtu yookiin waa hatee seene baatitti 150 waan akkasiitu sii qafalama waggaa 5 kana hidhamtee yookiin waggaa 1 hidhamtee qadiyyaa kee xumurtee gaafa baatu waan galteetiin wayiin godhattu qabdu. Amma karamarraa qabamtee manuma keetii qabamtee dalagama keessaa qabamtee waggaa 2 waggaa 3 hidhamaa jirtu sii galee. Kanaaf bu'uurri waan kanaa maali? Lammiilee Itoophiyaa kanatti mootummaan Itoophiyaa karra cufachuudha sii gala. Duraan gaafaan Suudii jiru lammii yoo qabame achi keessatti kara galu hin qabne achi keessatti dararamu ummata barmaati. Shumeesii duraanii lakkoofsa 16tti hidhamti Itoophiyaa yeroo baay'ee 16tti itti dhufna kara galan hin qabanii achuma keessatti hidhaman. Akirara mootummaan dhiifama godhee fi mana fa'aa iqaamaa fa'aa bilaashitti akka waan kenneefiti amma mootummaan keenya kun ummata ofii kana Itoophiyaa innaas qaddimaallennu wadafiitti hedaalachi jedhaa lammii isaa kanatti karra cufate. Yoo mootummaan kee karratti cufate mootummaan biyya biraa bakka si geessu hin qabu. Seera isaanii yoo cabsite si hidhaa si galchuuf immoo mootummaan kee si fudhataa jiru carraan ati si mudatu carramu ijoollee keenya mudataa jiru kana jechuudha. Biyya san keessatti yoo waraqaa qabaanne ati hin qabamtu. Haa balleessitu haa tolchitu waan feete haa ta'u hin qabamtu. Qabamtu immoo biyyi itti si galchu yoo hin jiraanne yoo mootummaa kee si fudhanne carraan homa kana mudatu si mudataa jechuudha. Soo kanaaf amma immoo maaltu waan kana baay'isee waan jedhu irratti inni tokko waan tokko itti fayyadamuu wallaala ijoollee keenyaa kunillee balaa kanaaf kakaatu. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne Arabni miidiyaan Araboonni jaalattu TikTokidha beekta. TikTokii isheenis qeesinis dubartiin dhiirri isaanillee TikTokii keessa oolan. Facebook irratti Arabaa gafeete yoo waa jette nama takka tareetiin hin qabatu. TikTokii isaan bakka bashannanaati gaawwaa dhugaa keessa deemanii ilaalan. Viidiyoo ati afaan Arabaatiin waan tokko waan badaa jiraan jette yooma isaan jara bira gaasii galee. Amma akka fakkeenyatti yoo fudhanne guyyaa 3 dura ijoolleen hedduun asliin hucciisoo daa'imnaa midhaan jedhan.
Ani video wayi TikTok irratti hojjedhee ture. Angaruu ijoollee warri na komatanillee akka na hubatan ani waan badaadhilas hin jenne. Ummanni kun haara qabaa, maatii qabaa, abbaa qabaa, dalagachuu dhufanii qabii yoo qabde mootu biyya galchi minaamin waan jedhu akka kadhaati. Haa ta'u fuulli kee diimadhaa onneen kee mee gummaa gurraachataa jedheen. Mucaan tokko mootu guyyama sanatti fakkaataa yoo dhiira taate jedheen. Yaa shortaa su'uudii yoo dhiira taate kun ogaara akkana jira kootu minaamin jedhee dhaadate. Osoo inni tishertii san ofirraan baasin dhaqanii qabanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya kamana madaam jirtan, ka ala jirtan, mana ijaazaa jirtan, bakka dalagaa garaagaraa jirtan osoo mootummaa biyya fedheetu haa ta'u afaan ormaatiin, afaan arabaatiin haa ta'u afaan namni faamuun biyyoonni garaagaraa faamaniin osoo arrabsuu baattanii bareeda. Waa'ee TikTokii kanaan amma duraan Su'uudii keessatti baay'inaan dhiira qofa qabamu, dubartiin hin qabamtu. Amma sababni dubartiin daa'ima wajjin mana hidhaa keessatti rakkataa jirtuuf, ta'ulfaa qabamaa jirtuuf, deettuun qabamaa jirtuuf, karri caccabaa jiruufi waan duraanitiin ala waan tokko balleessanii miti. Waan TikTok irratti ijoolleen afaan arabaatiin biyyoota arabaa arrabsituuf sii galee. Haraqee amma sababatan kan haraqee baasuu yoo taate duruu baasan. Dhuguuf yoo taate duruu dhugan sii galee. Wanni kun ijoollee Oromoo miidhaa jira. Haraqee baasuuf afaan arabaatiin. Araba arrabsuun Oromoo miidhaa jira sii galee. Oromoon yoo mallaqa ofiitiin akka shabaaba arabaasitti bitattee dhuyde malee Su'uudii ani hanga tokko ni beeka. Baasuun beektu, haraqee baasuun, farshoo baasuun beektu. Ruuza gaarii hojjetuun beeku namni kenna kan Oromoo jala kenna. Timira hambaat akaabuu fi re'ee eeguu gaala eeguu malee. Marbu'aa ofii dalagachuu malee. Ka magaalaa jiroo taate leemuziin ofii oofuu malee. Ruuza bareedaa tokko nama meeqatu bilcheessee beeka dhiirri Oromoo sii galee. Waan kana ka kubzii walitti shamseetiin hin baasu jara. Ka shabaaba arabaatitti gurguramu jara. Gizee balaan dhufe mootu waliin qoodamna jechuudha. Maqaan Itoophiyaa jedhu kuni biyya keessa biyya alaatti illee nu dararaa jira. Soo kanaaf dhaamsi kiyya hamma danda'ameeni ijoolleen keenya ka biyya arabaa jirtan warri mana hidhaa keessa jirtaniif ala jirtanillee afaan arabaatiin araba hin arrabsina. Irra namaa taruun beeku. Ummanni faaruu jaalata malee arraban jaalatu sii galee. Kanaaf hamma dandeettaniin arraba keessan uf dhooguudha, qusachuudha, sagalee ta'uu fi yoo feete karuma dandeettu karaa nagayaatiin, karaa kadhachuutiin, karaa duraan seenaa Itoophiyaa fi Su'uudii walitti qabdu yaadachiisuudha. Waan baay'ee jedhamuu danda'ama. Akka fakkeenyatti yoo isinii kaasuu barbaachisaa ta'e Su'uudii keessa dur osoo gaasni hin bayiniif waggaa 40-50 dura Itoophiyaarraa zakaan bayamaa fi ture jechuudha. Yoo amma Su'uudii keessa warri jiru yoo gabbaatee maashillaan bitadha jette maashillaan Habashii jedhama. Maqaan Habashii jedhu kun duraan Hayila Sillaasee fi abbaan Jufaarfaanti zakaa itti baasaa turan ummata kanatti. Kanaaf seenaa Najjaashii fa'aa kaasuun hin danda'ama. Waan akkasiitiin kadhadha. Nuti gaafa qabeenya qabnu, gaafa isin gaasa hin qabne, gaafa isin rakkata, gaafa dachiin teessantu ibidda malee waan biraa hin qabne kun akkatti boqqolloo isinit sadaqachaa turre. Harkuma sani addunyaa yoo mul'atan duniyaan fixeensa ganamaati. Duraan nutu isin caala ture. Arra nu caaltanii. Re'ee teessan isin eeguu dhufaa jirra. Gaala keessan isin eeguu jirra. Yaa ummata nabi. Yaa ummata Qur'aanni keessatti yaa ummata haramni rabbi keessa jiru. Jedhaa kadha. Kun ergaan kun warra afaan arabaatiin araba arrabsuuf sii galee. Akka fakkeenyatti isin amma Su'uudii warri jirtan na taallabdanii kaliir lamaan jechuudha. Kaliir lamaanuu mee araba jabaa umrii 60 olii wallaahi gaafadha. Ani ammii kiyya kan duraan bira dalagu maaliif Habashii jettanii jedhee gaafannaani naan jedhe. Gaafa ani ilma kiyya ka hangafa jaartiin deettee mana jirtu andirree xiyyaara dalagaa jedhe. Ummata keessan ka biyyarraa dhufu kana harkaa bachoo kubzii kana haa ta'e ilma kiyya kana ittiin guddifadhee naan jedhe. Boqqolloo kana mootu duraan Hayila Sillaasee keessa fixrii zakaa alukayri nutti baasuu turanii jedhe. Abbaan Jufaar Hayila Sillaaseen faanti. Soo kanaaf kun ragaa qabatamaan lafa jiru. Jaarsi umrii 60 olii araboonni hundi hin beekan Su'uudiin maal akka taate. Kanaaf yoo kadhachuu barbaaddan seenamaa yaadachiisaa kadhaa malee araba hin arrabsina. Arabni aslan faaruu feeti. Amma bakka dalagaa tokko yoo jiraatte yoo ati ofirra garagaltee ilaalte si ariiti. Damoota si dhoggatti. Yoo ati dalaguu baatte haadir, maashi, yaa mudiir, yaa madaam, yaa ammu, yaa akkasii jetteen garaa laafaa deemti. Birrii faa ziyaadaa sii kenniti ni galee.
aadaan arabaa sammuun arabaa akka sammuu daa'imaati sossobaa barbaaddi akka sammuu dubartiiti kolfisiisuu barbaada arabni yoo ati fuula gurraachisite yoo arrabsite sitti xiiqayeetiniin waan hin taane warra harka jirurra raawwata simmoo yoo si qabellee waan hin taane si godha waan ta'eef please ijoolleen keenya ka biyyoota arabaa jirtaniin biyyoota garaagaraa jirtan afaan arabaa beektan araboota akka afaan arabaatiin arrabsine anumarraayyuu kaase jechuun barbaada. Gama biraatiin immootu ijoollee keenya ka mana hidhaa jiran dhugaadha dararaa keessa jiru rakkoo hamaa keessa jiru. Kanaaf warri imbaasii waan jarri jedhaa jiran kana yoo rabbi dhugaa godhe rabbi dhugaa haa godhu gahaa miti silaa namni 2,000 guyyatti galee waggaa meeqatti achi keessaa dhuma silaa hin danda'amu yoo namni darsoo malsima ta'e beektaa bishaan boombaa keessatti ta'e namni keenya kun biyya arabaa kanatti asirraa namni 2,000 yoo gale 3,000 baaran dhufa waan nama dhiba kanaaf hamma danda'amee akka namni keenya baay'inaan galu irratti dalaguun bareeda ijoollee keenya mootu ka abbaa warraa irraa qabamee haati mana ilmoo abbaa warraa irratti galtee biraa qabamtee dhukkubsata jira mana keessa gabbayee akka itti waa nyaatu dhabee sodaatu jira ka dubartiin kophaa jirtu jira warri immoo carraan isin hambise kun yoo isin ilaa mijjate qaamaan dhaqanii dubbisuun sura ulfaataadha arab hiriyyoota leemuziina warra oofan yoo Itoophiyaa ta'uu qofaan xiqqoo dararaan jiraatellee lammii biraa warra beektanitti warra mushaawaraa kanatti bilbiltanii fi ijoollee mana keessatti kamanidhaa osoo hin taane mana jireenyaa keessatti gabbaanii waan nyaatan waan dhugan fudhachuu dadhaban akka wal gargaartan isin jedha kadiir kenna galatoomi isinitti dheerense. Tole dhugaa dubbachuuf asliin waa baay'ee kaasee waan silaa dubbatamuu qabu hunda dubbatee jira. Rabbi sirraa jaalatu galatoomi isin jenna obboleessa kiyya. Mee Khadiir wanni amma hojjetamaa jiru wanni ati quba qabdu maali jechuun fakkeenyaaf ati yeroo hedduu warroota gartee akka sheekotii illee gaa namoota silaa beekamoo waliin wal qunnamtii illee si yeroo hedduu godhu si harkaa ulamaa'ii illee tabiyya tanaatii fi tabiyya keessaa illee yeroo hedduu si waliin wal qunnamu si harkaa. Mee wanni hojjetamaa jiru maali? Wanni silaa amma namni 2,000 fi guyyatti galuu ja'an kunoo waan qabatamaati. Maaliif yeroo hedduu ani wanni kun waan amansiisaa miti anaaf. Yeroo hedduu waan akkanaatu kennama. Fakkeenyaaf maal godhuu turan? Gaafa nuti asii rakkina tokko rakkinaa jireennee kaafne nama 228 galee jaanii TV OBN faadhaan dabarsan. Nama shawwaduu turan, qalbii namaa hatuu turan. Warra isaan deeggaruufaa keessattuu akka isaan waan kana nu dura dhaabbatan godhaa turan. Kunoo mootummaan nama galchaa jira akka inni nuunjuu godhaa turan. Amma deebi'anii warrummaan mootummaa deeggaruu sanuu baay'ee warri nu caalaa rakkachaa jiru isaanii jechaadha. Kanaaf mee wanni gartee tahaa jiru wanni gartee ati quba qabdu wanni jiru wanni qabatamaa maali? Safeenya isin hundinuu galatoomaadha. Reefu dubbadhee ture akkuma gizee baate sanii akkuma obboleessan keenya dura ja'anii wanni amma ja'an kun dhuguma laasabaaseen yoo xiqqaate kaleessa qofa nama toora nama 500tiif kannamee jira. Information namoota dhugaatirraa kan hin dhagee jechuudha. Saniif dhugaa amma yoo ni fi beektaa dur kijibaa fi gartee wanta takka shafaafananii yookaan irra dabruun ni jirti. Laakiin amma immoo akkisan naman baasu maaliif warri biyya tanaatis waan nama dhiisaan jirre jecha mootummaanis amma mootummaa Itoophiyaa kunis mootummaa amma gartee filannoodhaan filannoo maqaatillee haa ta'u dhugaatillee haa ta'u mootummaa lafa qabachuu deemu waan ta'eef amma ajandaa isaa yookaan kaayoo isaa ka duraanii kana ni jijjiira jee yaanna. Saniif kanaa wajji wal qabatee uummanni hangi ja'ame kun ni gala jennee yaanna. Kuni amma hangaluu miti kana dhibe. Namni galee kun akkuma asliin na dura dubbate namni yoo arraa asiin galee annamaan beeka qabaatii lama dura koroonuma kana keessa qabamee ammaan tana yaman jiru jechuudha. Namni keenya ilaa yoom osoo rakkoo dila tana arku ammas zooree biyya tana dhufaa tokkoffaa wanni nuti dubbachuu qabnu kana gartee akka gaariitti walii dhaamuu qabna nuti warra as jirru kun dhuga izee makiinaa ooftee makiinaa bareedduu bira dhaabbattee footoo kaatee dabarte wanni akkana gartee waan bareedduu nyaatanii waa postu godhuun dabarte amma lubbuun na baasii keessa jira namni kan iqaamaa qabu kan iqaamaa hin qabne saniif kuni warri as deemtan wallahi biyya teenyatti guurumooyne yookaan kuulii dalayne biyya teenya jijjiiramu mootummaa kana yoo hin jaalannellee yaaqi namni
dantaa gartee abbaatutu ifirra qaba jaanii wanta kee jiruu ta'e jiraachuudhaaf ibsirreessitee waan silaa gootu san hunda dhiiftee biyya tana itti gallee waan silaa barbaadu taboota jijjiiruu feetu sanu biyya keessa jiraatee jijjiiruutu irra sii wayyaa asla wani nuti jijjiiru takkaleen hin jirtu nuti wal nyaachuudha dalagaan teenya saniif gallee kuulii teenya haa godhannu warri as deemtan tokkolleen as hin deeminaa tana dhaamsa akkasin naa qabadha. Kabiraa akkuma asli reefu dubbatee obboleeyyan namni mana hidhaatti irraa hidhame abbootiin mana abbootiin isaanii jaarsi isaanii irraa hidhame hedduu jira kaniin an beeku hedduu jechuudha hedduu jira akkasuma namuu ollaafitti wal beeka namni waraqaa qabu gabbehee ammaan tana dukkaana irraa waa bitachuun jabaatee jirti obboleeyyan namoota ilmoo harkaa qabu takkaa fi lama ilmoo takka lama harkaa qabdu taanta garaa qabdu jira ummata kana hadaraa gargaarsi biraa tokko haa dhaabbatu warri mana hidhaa yoo heddomminaaf rakkatan yoo heddomminaaf zahamaa ta'anii oowwii isaan fixee dhuman malee uleedhaan dhumutti hin jiran beelaan dhumutti hin jiran yoo xiqqaate nyaataa dhugaatiin ni kan namaaf jechuudha. Warri immoo beelaan dhumu warra mana jiru kana warra gabbee akkatti bitatu hin qabne warra kaarabaa yoo itti dhaame fakkeenyaaf mana mukayyafa firraa kafaluu dadhabdee kaarabaa yoo sirra dhaame daqiiqaa 5 ilma wajjin ati himma kafayyaa qabu kun mana keessa daqiiqaa 5 keessa taa'uu hin dandeessu oowwoo biyya tana warra kana haa addunyummaanu ija as deebisnee rakkoon bikka jirtu ollaan ollatti namni bikka dalagaa jiru kanarratti haa dalaynu hadaraa. Sadaffaa irratti kanneen dhaammadhu gartee haalli amma jiru kun yoo mootummaan kun ka hin galchine taate ummata kana dippiloomaasummaan gartee biyya teenyaatii fi biyyoota ollaa kana jiru wajjilleen hedduu addaa kutamaa deema mootummaa kana warri deeggaruu fi warri mootummaatilleen warri mootummaa baay'ee niin beeka'anii warri mootummaa dhiyaatu warri abiyyi dhiyaatullee akkuma naafetti sooshaal miidiyaa hordofanii waan kana dhugumatti abiyyi jaalattan dippiloomaasiin addunyaa tanaati wajjin akka ilaaqaan isaa toltu irra dalagaadhaa jenna. Maaliif jennaan haalli amma jiru hedduu sodaachisaa biyya teenyaafillee nuufillee biitti teenya san yoo badde hammaattu yoo bikka feene jiraanne biyya teenya sanii galuu feena yoo biitti jiraatte itti galla yoo biitti jiraatte jiraanna saniif waan kana warri gartee dandeettii qabdan warri haasawitanii nama dhageessuu dandeessan warri gartee namummaan itti dhageeffamu waan kanallee akka irratti hojjettan dhaamsa isinii dabarsa. Inshallah gabaleeyyan kiyyaa wanni jiru ammaaf kanuma yoo gartee chaansiin biraa jiraatte yookaan carraan biraa jiraatte yeroo biraa bal'inaan inshallah walitti chaana hanga gartee hawaasni keenya asii galee gammachuu gartee rabbi nu dhageessisu nutillee biyya teenyatti nagayaan gallee rabbiin gartee biyya san nu jiraachisutti asumaaniin gartee nagaya isin dhaammadhaa nu afeeruu keessaniif shabboo miidiyaa fi akkasuma asli akkasuma obboleessa keenya Khadirii fi akkasuma obboleessa keenya kanilleen hedduu galatoomaa rabbi isin irraa jaalatu nagaattiin isin jaa. Okay, galatoomi. Meerid waan obboleessi keenya galatoomu Kadirillee hin baay'inatti fakkaata. Isinoo dhumarratti maal dhaamattan? Dubbatamu hundaa dubbattaniitii jirtanii haa ta'uti akka dhuunfaa kiyyaatti wanni taajjabe tokko maal inni amma dura qondaalli mootummaa tokko waan wayii dhaamee ture. Innis maal inni waa'ee buqqaatota Saudi Arabiyaa dubbatamee gaafatamee jennaan eeyyan mootummaan hanga danda'ee galchaa jira. Haa ta'uti yoo nuti har'a 200 galchine 400 bahaaratiin jalaan deebi'a. Kanaafuu yeroo hunda taphachuu hin dandeenyu jedhe. Achirratti maal inni mootummaan kun uummata kana galchuu hin barbaadu. Dirqamee akkasumas dippiloomaatiin adda addaa akka irraa jirre mootummaan Saudi Arabiyaa fa'aa xalayaa godhee waan galchuudhaatti fakkaata. Ummata keenya dhaamsi andaamu yaa jira keenya riskiin harka rabbiiti malee harka suudii yookaan harka namaa hin jiru. Maaliif isin jedhe rabbi lubbuu teessan tana dararaatiin tujjaaroma hin jedhe lubbuu teessan tana rahaa godha jireenya dabarfadhaa. Dirqama suudii yoo ta'e siitaruu dhabuu hin dandeessu. Dirqama suudii yoo ta'e makiinaa keessa taa'uu hin dandeessu. Yoo asii si galchan bakka lubbuu kee hireen kee citu argitanii achitti illee biyyaa jira kenna. Maaliif dararaa akkana jiru argitu. Dararaan mootummaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa caalu tokkoffaan galaana hagas ga'u san irra deemtee lubbuu kee halaayittee qurxummii san darbitee ammas deebitee achiin deemnuyyuu sirrii biyyaa jira kenna. Riskiin Saudi Arabiyaa qofa itti tuqaa rabbi isinii maal nu asii biyya waa takka hojiin hin jirre kas jiraataa hin jiru. Maaliif osoo biyya tanaa riskiin nu qabdee nu galchanii asitti hin deemu maaltu nu deebisi. Yoo waa achitti seeftellee jireenya kee abboo rabbi si bal'ise barbaadu biyyatti yoo roorroollee sitti jiraatte biyya firiidamii qabdu deemu. Inni biraa inni si kaastan keessatti
biyya nama tokkoo keessa deettanii waa'ee biyya nama sanii haasa'uun akka ummanni keessayyuu ilaal keessayyuu wal dargaggeeyyii daa'imman haati daa'ima hojii katararamaa jirtuuf maanguddoon guddaan hajjii dhabatti dhaqe katararamaa jiru dhukkubsataan kan dararamaa jiru quufa dargaggeeyyii gariiti maaliif siin jedhe biyya ambaa keessatti biyya waa'ee yaamne keessatti hashoo baasuun muuziqaa humnaa ol halkan iyyisiisuun fasaada garaagaraa gochuun shugguxii baadhatanii deemuun albee baadhatanii deemuun biyya ambaa keessatti akka miskiinan kun dararamuuf sababa guddaa ta'e jechuudha. Suudi Arabiyaan amma lafaa kaatetti biyyi birallee jirti bara Sumaalallee jirti Eertiraallee jirti Keeniyaan jirti lammiin addunyaa kanarra jiru biyya san kan waraqaa malee jiraatu hin jiru. Maaliif Itoophiyaa irratti ilaalchi hamaan godhatan? Badii uummata kaanitirraan adda taate wayii waan jirtuuf kana of qusatuu qabu dargaggeeyyii fi yookaan finxaaleeyyii gariidha jechuudha. Sababa kee haati daa'imaa dararamaa jirti. Walirrallee qabuun gaarii miti beektaa. Sababa amma namni hidhaa jiru jecha haqa jiru shaffantee kaan bahi jechuun sirrii miti. Mootummaa qofallee qomatu sirrii miti. Badii kun Itoophiyaa irratti maa ta'amillee jedhamee yaadamuun gaarii. Minciin badii kanaa jalqabni badii kanaa maali? Kunis irrattuu qaba jechuudha. Kanaaf riskiin harka rabbii jirti lubbuu ta'e hin dararin, lubbuu hawaasas hin dararin, lubbuu daa'imman akkasii dhalataa jirtu san hin dararin yaa uummata keenya. Of sirreessanii haa jiraatu. Jireenya meenumarraa ilaalamu nuti amma biyya kana keessa jirru. Takkaa nuti waa'ee biyya kanaa dubbatu namni yoo arge jiraate ragaa nuti ba'a. Hin dubbatu. Hamaan jiraate gaarii jiraate hin dubbatu. Maaliif? Kan jirru biyya ormaati. Kan haasofnu waa'ee biyya keenyaa qofa ta'uu qaba waa'ee jireenya keenyaa qofa ta'uu qaba. Beekuu qabna akka rakkoo keessa jiru. Biyya ambaa jiraatu nu bara rakkoodha. Namni waraqaa qabu nuti amma waraqaa UN nu kennitti qabna. Waraqaa kanaan hin dubbannu. Kana jechuun maal jechuu? Biyya ambaa akkuma biyya ambaatitti jiraatan. Sababa nuti rabbashnuuf miskiinni maanguddoon daa'imni dararamuun qabdu kana beekuu qabna. Ammootu yoo rabbi biyyatti sin galche deebi'uuf hin cinqamina yaa uummata. Deema abboo biyya bira biyyi baay'ee dhaaban. Achillee mallaqaan deemta asillee mallaqaan deemta. Nan saafatti deemtu hin jiru. Yoo didame biyya keetitti of jijjiiru. Ganaa bahaara lubbuu kee dararta yooma duutayyuu itti gaafatama. Lubbuu kee ofii halaakatti kennite ka'uu ijaan argitu. Bahaara ijaan argitu. Shurtaan osoo akkasitti ariitu. Inni dhumarratti danda'amu yoo jiraate erga rabbiin fide. Erga waan kana rabbiin fide. Yeroo shortaan isin qabuuf deemtu. Ani amma mucaa kaleessa du'e jedhan wayii yaadadhee rabbi isaa araaramu. Erga si qabuuf deemanii riskiin teessii dhumatu beeku beekitii dhaabbadhu jala. Poolisa afaanitti hidhatee deemu jalaa fiidee lubbuu kee halaaka godhisaa fi wanni si darbu yoo jiraate qabeenya yookaan mallaqa lubbuun kee takka daran hin deebi'u. Gaarii dalagattee gamtuu dalagattee mursitu beeku. Kanaaf guyyaa kaleessa dhiyoo kanallee osoo shortaa jalaa fiigan rasaasan dhaamanii lubbuu fi dhaban. Kanaaf jara kenna waan akkana isinitti taafu dhiyoo qabamtan hiree teessan tuumatee nutummaan Oromoo akka dandeenyu sagalee isiniif taana. Fiidanii shortaa jalaa lubbuu keessan hin baasanii wantoota sirreeffamuu qabu sirreeffadhaa nutillee akka Oromootitti isiniif iyyina isiniif dhaabbannaa kanuma isiniif dhaaba turtiin hojii gootaniif shabboo miidiyaa ta'e nutis isinis galatoomaa isinii jedha ani geeffadhee jira doktor. Gaarii Adam galatoomii dubbiin tama ati haga ammaatti jedhaa turte sanii wanti hafee hin jiru. Obboleewwan keenya akka Suudi Arabiyaa irraa nu waliin gaafiif deebii godhan Kadiir lamaan Kadiir Muqiimatii fi Kadiir Abdallaa akkasuma Reedii Adam haa galatoomanii. Wanti itti dabalullee hedduu hin jiru yoo namni namaaf qoricha ijoolleen keenya ka biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan isin wal beeytanii dhugaadha akkuma reefe Kadiir jedhe. Amma ka hidhaa jiru caala ka ala jiru rakkoo keessa jira. Ka hidhaa jiru amma kara bayetti illee bahu akiri isaa galiinsuma yoo rabbi umrii dheeresse rabbi raffisee fi nagaan biyya abbaa isaaniitti hagalchu. So kanaaf ijoolleen keenya ka biyya Suudi Arabiyaa jiran biyyoota garaagaraa jirtanillee pilis Suudii har'aa miti har'aa akka jabaatanii gaafuma nagayaa gaafa yoo waa balleessitee hidhamte mana hidhaa keessatti damooza sii kafalan. Gaafa namni tokkochi rukkuu jirtu nyaatu tirii guutuu kophaa isaa nyaatu sanuuyyuu deddeebinee hifannee kakannee ofirraa itti dhiibne jechuudha. Obboleewwan kiyya ani isiniin sobaan jiru an akka asiliititti nama marraa hedduu xiqqaate marraa 10 ol deebi'e. Akira isii kakadhee yaa rabbi yoo haftaa miina gootee hajjiif nageessise malee Suudii dalagachuu nan geessin jedhee
kaka'ee namaaf jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya namni carraa biyya sanirraa kara biyya keetii galuu argatte yoo rabbiin si laaffise akka nama kamiitu hajjinaa umraa godhi hajjiif umraa godhi deemi. Ni dalagadha jettee deemtee lubbuu ta'een halaakin baara yoo baate saharatti du'uu mala sahara yoo baate huduuda irratti rasaasaan dhaamuun mala san bira yoo dabarte kunoo qabamtee rakkataa jiru obboleewwan keetii soo kanaaf obboleewwan kiyya riskii rabbii bal'oodha. Suudii qofa dhaqxee fi hin tujaartu biyya biraa deemte fi ni yoomtu mallayni biyya sanillee hin barakatu haga ammaatti nama suudii dalagatee biliyeenara ta'e hin agarre anillee dhaqee hooma gaafa suudii qabu sanarrallee qaba waan ta'e biyya kamuu yoo deemte ima jiraattaa biyya keellee yoo teette ima jiraattaa gaafa rabbiin si dabarte biyya kamittuu siif dabarti gaafa rabbiin si yoomte mootu biyya feete yoo jiraatte ima yoomta kasaa kana suudii keessa jiraate ka shortaan isan argin ka waan nyaatee bulu hin qabne jira ka shortaayyuu quba hin qabne jira jara kenna kanaafi obboleewwan kiyya warri hidhaa jiru rabbi haa baasu warra mana jiru walii birmadha warri mootuu galtanii biyya keessa jirtan gama suudii kanallee deemu isa karaa baaratiin karaa seeratiin deema biyya kamuu ijoolleen keenya ijoolleen oromoo karaa seeratiin deema isinin jechuu barbaada shabboo miidiyaan carraa bal'aa kana nu kenne dhimma obboleewwan keenyaa irratti akka dubbannu nu affeeruu isaatiif haa galatoomu ammallee karaa teeknikaatiin haga ammaatti nu waliin turu isaatiif baay'ee galatoomfannaa guyyaa gaarii nuuf qabaadhaa baay'ee.